Obonzoonii giddu galeessaa godina Shaggar aanaa Bunaa Gindabira keessatti waraana diinaati kan jedhuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddu gala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessaa kaleessarraa jalqabee Birgeedii waraanaa Risaala Gamogorii fi akkasuma Meettaa Bargaa akkasuma immoo Birgeediin Jaarsoo waloo waliin ta'uudhaan aanaa Abunaa Gindabira bakkoota sadiitti lola waraana Biltsiginnaa irratti gaggeessaniin ammoo injifannoo boonsaa argachuu himanii jiru. Lola qindaa Birgeediin sadan waraana bilisummaa Oromoo woboon waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti taasiseen bakkoota hedduutti waraana hedduu fixuudhaan hedduu madeessee qawwee akka ekeemmi dabalatee dishqaa fi bireen hedduu irraa hiikuudhaan waraana mootummaa Biltsiginnaa hedduu fi ajajoota waraanaa lama booji'ee jiraachuu woboon giddu galeessa Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola kana malees magaalaa Biiteetti cabsuudhaan mooraa diinaa seenee buqqisee ajajoota dhibbaatii fi tikoota Biltsiginnaa aanichaa dabalatee loltoota mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad 120 ol barbadeessuudhaan 55 ol madeessee jiraachuu himee jira. Qindoomina Birgeedii woboo sadaniin lola taasifameen inni sadaffaan ammoo humna diinaa wal guuree nama 570 ol mana barumsaa Quncee buufatee jirutti cabsuudhaan 270 ol bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisuudhaan 200 madandammii hin qabneen adabuudhaan laficha keessaa buqqisee booticha qabatee jiraachuu woboon himee jira. Lola kanaanis hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatanii jiraachuu ijoolleen Oromoodha beeksisanii jiru. Guyyaa har'aan tanaa duguggaan sanyii bakkoota garagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuu jedhuun jiddu galeessa Oromiyaa keessatti kaleessa marsaa 4 har'aan tana ammoo 2 walumattuu haleellaan xiyyaaraa sa'aatii 24 keessatti kan raawwatame namoota nagaa 370 ol fixuu hanga odeessi kun qindaa'etti beekamee jira. Mootummaa abbaa irreetiin haleellaa xiyyaaraa ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru lubbuun namoota nagaa darbus itti fufee jira. Lolichis jabaatee jiddu galeessa keessatti gaggeeffamaa kan jiru ijoolleen Oromoo guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessanii injifannoo gurguddoo gonfachuu kan beeksisan kaleessaa fi har'aan tana qofatti waraana Abiyyi Ahmad 2400 barbadeessanii hojiin ala godhanii akka jiran kan beeksisan lolichi jabaachuudhaan itti fufee zooniin giddu galeessaa yeroo ammaan tana raafamaa keessa jiraachuutu himamee jira. Xiinxalaa siyaasatii fi itti aanaan dura taa'aa KFO obbo Jawaar Mohammad du'aa fi gaagama dhukkubsaa Oromiyaa keessatti dhagoo itti fufnee jirra kan jedhan Kiramuu Wallagga Ba'aa Kombolchaa Gibatee fi akkasuma Horroo Guduruu fi Kuyyuu warra Jaarsoo Salaalee Shawaa Kaabaa keessatti sa'aatii 48 darban qofa keessatti yoo xinnaate namoonni nagaa qulqulluun Oromoonni 350 ol ajjeefamanii 400 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Jiraattoonni magaalaa Kiramuu ammoo guutumattuu gara aanaa ollaatti baqachuudhaaf dirqamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii mootummaadhaa ifatti beeksisee jira. Waraanni suukanneessaan kun amma xumura argachuu qaba jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mootummaa Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad kan akeekkachiisan mootummaan akka waan humaa hin taanetti dhoksuudhaa fi fakkeessuu dhiisuu qaba. Gidiraan uummata Oromoo fi ammoo kufaatiin naannichaa mariidhaan qubsuma siyaasaatiin xumuruun ammoo yeroon isaatis amma kan jedhan ammas dhaabbileen gargaarsaa buqqaatota gargaaruudhaaf tarkaanfii jabduu hatattamaan fudhachuu qaban jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad Oromoonni qulqulluun sa'aatiiwwan 48 darban keessatti 350 ol kan lubbuu dhabanii fi 400 ol ammoo guutumattuu lafa isaanii gallakkisanii akka baqatan kan beeksisan mootummaan ammoo waan kana dhoksuus hin qabu. Akka homaa wanni tokkolleen hin ta'initti fakkeessuu fi callisuus hin qabu. Gidiraan uummata Oromoo irra ga'uu fi buqqaatiin naannichaa yeroo furmaata argatuu fi hatattamaan dhaabbachuu qabus amma jechuun kan akeekkachiisan Oromiyaa keessatti waan adeemaa jira.
hordofaa akka jiran xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad itti aanaan dura taa'aa KFO kun kan beeksisan paartiileen siyaasaa Oromootis tokkummaadhaan gocha yeroo ammaan tana mootummaan Abiyyi Ahmad Oromoota nagaa qulqulluu gubbatti finxaaleeyyii wajjin ta'uun raawwachaa jiru kanas balaaleeffachuu akka qabanis ergaan jajjabduun hayyoota Oromoo irraa darbaa jirti. Paartiileen siyaasaa ifatti ibsa waloodhaan kennuu baatanis ammoo yeroo ammaan tana qondaaltonni siyaasaa Oromoo beekamoo ta'an kanarraa dubbachaa kan jiran mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoodhaa waggaa 1000 oliif cabsee nan bulcha akkuma jedhe Oromoota cabsuu qofa otoo hin taane lafarraa duguugaa jira finxaaleeyyiin Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi Ahmad ijaaran lafa Oromiyaadhaa gama lixaa dabalatee bakkoota hedduus fudhachaa jiru. Shawaa keessaa uummata Oromoodhaa dhibboota hedduutti lakkaaman obbaasuudhaan kumoota dhibbaan kan lakkaaman qeessaanii irraa buqqaasanii gadadoo hamtuudhaaf saaxilanii jiru. Yeroo walii dirmatanii fi waliif tumsanis amma jechuudhaan ergaan jajjabduun darbaa kan jirtuuf humni finxaaleeyyiin fannoodhaa guutumattuu Oromiyaa bakkoota garagaraatti galuudhaan weerara hamaa raawwachaa kan jiran ammoo kaabarraa erga deebi'an naannoo Tigraay keessaa guutumattuu ba'anii yeroo jalqabaatiif torbee kana keessaa naannoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti lola guddaa banaa kan turan humni poolisii addaa Oromiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa waliin ta'anii guyyaa dheengaddaa erga uummatarraa qolatanii guutumattuu humni fannoo fi finxaaleeyyiin walumaan ta'uudhaan mootummaa naannoo Amaaraatiin qindeeffamanii Shimallis Abdiisaa fi Abiyyiin deeggaramanii kaleessaa fi har'aan tanas lola itti fufuudhaan Oromoota qulqulluu lafa isaaniirraa 450 ol buqqaasuudhaan gara 400tti kan siqan ammoo lubbuu isaanii galaafachuun qabeenya hedduu birrii biliyoonaan lakkaamus ibiddaan barbadeessanii uummata Oromoodhaa gidiraa hamtuu keessattis gatanii jiru. Lolli waraanni bilisummaa Oromoo WBOn taasisaa jiru mootummaa Biltsiginna gatan tarsiise. WBOn lola gaggeessaa jiru kanaan dirree lolaa itti heddummeessee madaala dhorkuudhaan Abiyyii fi Biraanuu Juulaa jaanjeesse. Mootummaan olaantummaa waraanaa lola lafootiin arkaabee samiirraan eeysifachuudhaaf yookaan ammoo deeffachuuf yaaluudhaaf ummata nagaa diroonii fi jeettiidhaan bombiitti roobsuudhaan kan gubaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola magaalaa hin jalqabne ganaadha. WBOn itti gaafatamummaa fi miira abbaa biyyummaa itti dhagaamuuf abboomuudhaan lola magaalaa irra of qusachaa jiraachuunsaa kan himamu ammoo magaalota filatamoo ta'an keessaa qusuma siyaasaa fi loojistikii mootummaa balleessuudhaaf yeroo itti seenamee jiru kanatti humna qilleensaa fayyadamuudhaan dhaabbiilee tajaajila uummataa mancaasuu fi qabaa rukutuu siviilii fixuun sirni mootummaa haaraa kiiloo maadheeffatee jiru gara jabina isaa mirkaneessaa jira jedhamaa jira. Abiyyi Ahmad Oromoorra dhalachuusaa kan himatu dirooniin inni harkaa qaban yeroo humni Dammaqaa Mokkonnoonii fi mootummaan naannoo Amaaraa hundeessan shiftaan mootummaa naannoo Amaaraatiin gurmaa'e kun daangaa qaxxaamuree hoggansa aanaa fi akkasumas ammoo manneen amantii keessatti nama fixus in hojjetu. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa shiftaa kana uummatarraa rukutu ammoo rifaatuudhaan dirooniin Abiyyi Ahmad butotee waraana qaama hidhatee fi uummata nagaa meeshaa maleeyyii yookaan hidhannoo kan hin qabne otoo addaan hin baasin bombiis itti roobsaa jira. Otoo kun kanaan jiru garuu bakka hedduutti humni waraana bilisummaa Oromootii fi poolisiin humna addaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan humna diinaa daangaa cahuudhaan daangaa Oromiyaa sarbee uummata fixaa jiru diina waliin lolaa jiru. Humna daangaa Oromiyaa cabsee seenee kaleessaa fi har'aan tana kiramutti waraana Gojjeedhaa fi Gondareedhaa meeshaa gurguddoodhaan wal gurtee dhuftee hidda malee ammoo xannachi hin dhiigu akkuma jedhamu ilmaan Oromoo mootummaan Biltsiginnaa diina walitti godhee roorroo sabarratti ammoo diinummaa moggatti dhiisuudhaan wal ta'uudhaan waraana Gojjee fi Gondareedhaa kan quufti ammoo daangaa ceetetti meeshaa gurguddoo rasaasaa akka cabbiitti itti roobsuudhaan uummata Oromoo irraa qolatanii bakkoota birootti ammoo poolisiin Oromiyaa guutumattuu waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa kan jiran. Fakkeenyaaf kaleessaa fi har'aan tana aanaa Guduruu ganda Shunqee jedhamutti humni poolisii Oromiyaa danuutu waraana bilisummaa Oromoo WBOtti dabalame.
Kombolchattis umni addaa Oromiyaa meeshaa waraana gurguddoo waliin dishqaa dabalatee hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromoottis kan dabalame hedduutu jira. Abiyyi Ahmad waboo fi umni addaa Oromiyaadha warra kutuu dhiisuu kan dhagee ammoo muddamsuu hamtuu keessa kan galee bilbila poolisii Oromiyaa irraa guursisaa jiraachuu iccitiin jabduun miliqxee baatee jirti. Ergasii poolisiin Oromiyaa hidhamanis danuu akka taantu himamee jira. Jarri immoo wal qulqulleessaa jirti. Taphni Tigraayitti taphatamee Oromiyaatti mootummaa Abiyyi Ahmadiif dalaguus hin dandeenye danqaan hedduun Abiyyi Ahmadis mudatee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad shira humna Oromoo lamaan obbolaa lamaan wal dura dhaabuudhaaf xaxaniin dhabamuudhaafis ammoo goggofaa jira jechuudhaan keessa beektoonni himaa jiru.